jechuun hojiin qabdu erga taate wanti jedhame hin oolle meeshaa dubbachuudhaaf namatti hin tolleen lubbuu isaa galaafate jiraataa diree dhawaa maatii isaaf ijoollee isaas abbaa malee alatti hambise. Kabajamtoota maatii Phase Overview Academy akkam jirtu nagaa keessanii leesanii kan dur baratame irraatiin adda kan ta'e keessumaayyuu jireenya keenya emotional intelligence wajjin wal qabatee leesanii tokko isinii hiruudhaaf guyyaa kana dhufeera. Tapha yeroo darbee PSG fi Arsenal gidduutti Champions League bara 2026 kana wajjin wal qabatee taasifameetiin taatee guddaa mudannoo guddaa magaalaa Diree Dhawaatti mudate tokko isinii fanira. Akkuma beekamu karaa social media garaagaraa karaa toora Facebookii, TikTokii, YouTubeii akkasumas immoo chaanaloota garaagaraa qeeqni taphattoota miidiyaa taphattoota yookiis immoo daawwattoota tapha Premier League kana wajjin wal qabatee hedduun ka'aa tureera. Sana waliin wal qabatee kaan emotionii keenya yookiis immoo miira keenya manage gochuutiin yoo ilaalle gaariidha. Kaan immoo tasumaayyuu ilaaluun barbaachisu jechuun yaada isaanii ibsachaa turan. Mee kana wajjin wal qabatee mee sana tokko isiniif himu. Namichi kun jiraataa Diree Dhawaati. Nama guddaa maatii horatee jiraachaa jirudha. Bizinesii garaagaraas ni adeemsisa. Keessumaayyuu daldala gurguddaa adeemsisaa nama jireenya isaa bifa bareedaa fi bifa baay'ee gaarii ta'een adeemsaa jirudha. Nama maatii saala gaariitiin gaggeeffachaa jirudha. Haa ta'u garuu akkuma warra kaanii deeggaraa Premier League guddichaa Arsenaaliiti. Tapha Champions League engeddaa galgala taphatameetiin akkuma warra kaanii Arsenal akka mohoo fi yookiis immoo akka inni Champions League bara kanaa ta'u fedhasaa fi hawwiisaa isa guddaa ture. Kanuma wajjin wal qabatee tilmaamaan gara qarshii 400 kan ta'u akka inni qabsiisee jiru odeeffadheera. Isa kana wajjin wal qabatee PSG'n gaafa isa kana injifatu battaluma sanaan meeshaa maqaan isaa dubbachuudhaaf gaarii hin taaneen maatii isaa gidduutti of ajjeese. Kunoo amma maatiin isaa, ijoolleen isaa, ati warraa isaas isa dhabanii jiru. Innis maatii isaa waan hin ala godhee jira jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Wanta kam goonu keessattiyyuu gammachuus haa ta'u gadda, ol ka'uus haa ta'u gadi bu'uu, nutti toluus haa ta'u nutti toluus haa baatu, rakkinas haa ta'u bal'ina. Waan kam keessattiyyuu miira keenya yookiis immoo emotionii keenya manage gochuun parsantii guddaa akka qabatu hin dagatinaa. Hammamiyyuu beekaa. Kanaaf kabajamtoota maatii koo maatii Phase Overview Academy please ol ka'uu yoo ta'e gadi bu'uu, gammachuu yoo ta'e gadda, rakkina yoo ta'e bal'ina, nutti toluu yoo ta'e nutti toluu dhiisuu. Wanti kamiyyuu darbuuf jira. Wantoonni sekeendii tokko sekeendii lama yookiis immoo sekeendii 5 miira daqiiqaa tokko hin goonnetiin jireenya ofii balleessuun baay'ee gaarii akka hin taanee fi even nurra darbee maatiilee akka miidhu, biyya akka miidhu, namoota naannoo keenya hawaasa keenya akka miidhu tilmaamuun nutti ulfaachuu hin qabu jechuudha. Isa kana hundi keessaniyyuu ni beektu. Keessumaayyuu kitaaba emotional intelligence jedhu argattanii dubbiftaniitu yoo ta'e leesanii guddaa inni barsiisu keessaatii wantoonni akkasii miti guutummaa jireenya keenyaa keessatti namni tokko milkaa'insa argachuu kan inni danda'u emotional intelligence isaa parsantii 80 baay'ee gahee taphataa jedhu. Parsantiin 80 emotion isaa akka inni ittiin manage godhu miira isaa akkamittiin akka inni to'atuutiin hoogganamaa jedhu. Parsantii 20 qofaadha beekumsi keenya iskiliin keenya yookiis immoo ogummaa nuyi qabnu yookiis immoo wantoonni biraan kan isaan nu gargaaran malee parsantiin 80 emotionii keenyadha. Kanaafuu emotional intelligence sana keessaa kan nuyi barannu miira keenya to'achuun jireenyuma keenya guutummaadhuma keessattiyyuu parsantii guddaa yookiis immoo roolii guddaa akka inni taphatu ni baranna jechuudha. Kanaaf guutummaadhumatti jechuu kanan barbaadu guyyaa har'aa namni kamiyyuu miira keessan amma danda'ametti manage gochuu hin dagatina.